magaalota godinichaa baay'ee to'achaa jiraachuu jiraattonni himan. Torbee dabareerraa eegalee humnoonni waraana bilisummaa Oromoo fi Tigraay humnoota mootummaa waloon haleeluun bakkoota baay'ee to'achuun gabaafamaa jira. Gareeleen lamaan tumsa waloo uummatan WBO fi TPLF erga dirree waraanatti waliin loluu eegalanii torbee kan caalan yeroo ta'u magaalaalee gurguddoo godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti wal lolaa jiraachuu fi magaalota garagaraattis waliin qabachaa jiraachuu miseensonni waraana bilisummaa Oromoo TV Tigraay dubbise himaniitii jiran. Dhalattoonni Tigraay hojii daldalaa fi hojii mootummaa hojjechuun kamisee keessa turan isin juntaa deeggartan jechuun humnoota mootummaatiin mana hidhatti guuramanii dararamaa osoo jiranii waraanni bilisummaa Oromoo gadiin dhukaasa itti banee wayita magaalattii to'atetti hidhamtoota ajjeefamuuf guyyoota lakkaawwachaa turan kana baasuu dhalattoonni Tigraay kun himaniitii jiran. Erga waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF magaalaa guddittii godina addaa saba Oromoo Walloo kamisee to'atanii booda mootummaan Itoophiyaa humna qilleensaan haleellaa uummata Oromoo Walloo irratti gaggeessaa jira. Haleellaa kanaanis namoota nagayaa baay'ee ajjeesuu, madeessuu fi gamoowwan daldalaa gubuu akkasuma miidhaalee biraa dhaqqabsiisuu maddeen naannichaa gabaasaniitii jiran. Guyyaa kaleessaa immoo aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti humni qilleensaa Itoophiyaa haleellaa raawwatee masgida magaalaa Arbaa Waayyuu barbadeessuun gabaafamee jira. Yeroo ammaa magaalaa Kamisee keessatti hidhamtoonni maqaa juntaa fi shaneetiin dararamaa turan gadi dhiifamuun humnoota magaalattii to'atanitti makamaniitii jiran. Akka jiraatan aanaa Jillee Dhummuugaa tokko BBS'tti himetti waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF magaalaa Kamisee fi baatee erga to'atanii booda guyyaa irraa lola jabaa harraa qorii fi haxaa'ee gubbatti gaggeessaatii jiran. Lola kanaanis waraanni mootummaa Sanbatee fi haxaa'ee keessa gara Shawaa Roobitti baqachaa jiraachuu kan himee jiraatan aanaa Jillee Dhummuugaa kun dabballoonni mootummaa humna waraanaa tumsaa waloo uummatan kana ummata waliin walafaan deebisuuf shiraxataa jiraachuu himee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessarraa eegalee dabballoonni paartii bilisiginnaa aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti sarara bilbilaa qotuun waraanni TPLF fi WBO jiraattota Kamisee saamaa jiran akka dirmattaniif jechuun gara hin taanetti duulchisaa jiraachuu himee jira. Dabaluunis jiraattota keessaa kan shira kana hubatee irraa dhaabbatee jiraatus gariin ammoo shirri kun dhugaa itti fakkaate kanneen duula lola gaggeessaa jiranis baay'ee ta'uu himee jira. Addatti iddoon lolli kunatti adeemsifamaa jiru aanaa Jillee Dhummuugaa magaalaa Harra Qorii bakka horaa jedhamtee beekamtutti hammaachuullee namni kun dubbatee jira. Kanaaf miidiyaaleen Oromoo jiranii fi namoonni dhageettii qabdan shira dabballoonni paartii bilisiginnaa Walloo keessatti xaxaa jiran kana saaxiluu irratti akka hojjettan jechuunis dhaamee jira. Waan dhugaa qabatamaadha waan qabatamaanis agartee magaalaa bilisa baasee keessa darbanii alaabaa keessa dhaabanii jirma jira. Kan bilisa baasee magaalaa baatii aanaa takka kan gurguruma Kamiseedha. Tafaaroo wantoota irratti magaalaa jamiin kanneen magaalaa bilisa baasee walitti aansee amma magaalaa Hararee Ataayee gubbaatti dhukaatti deemaa jira. Yeroo ammaa kana Ataayee seenaa magaalaa Hararee dhuunfatamtee kaanii seenaa jiran jechuudha. Amma yeroo ammaa kana waan si ajaa'ibu waan asumaan dabarfachuu barbaadisitti uummataa fi uummata obboleeyyan lamman abbaa fi ilmatu wal waraanaa jira waan raajidha. Haala amma magaalaa Hararee kana keessatti fi naannoo masii dandumasii ana taatoo jamiin kanatti maal seekee gurbaan qannaadhaa dhufeeti akkasitti mootummaan warri kun moodaa magaalaa Kamiseedhaa saamanii fixaniitii jiranii Turkii yookaan immoo sabakaa kana cufanii jettu waan agarree qoreetti kana cufanii akkasitti aanaa takka aanaa Jillee Dhummuugaa uummata kakkaasanii akka sabakaan hin galanne uummati nu qaqqabaajee kun warra jarri wal fixaa jira akkasitti kakaasanii. Dhaabbanni Safaricom PLC jaamoo kan Itoophiyaa keessatti investii gochuuf hayyama argatee ture hojjettoota isaa Itoophiyaa keessaa baafachuu beeksisee ture. Dhaabbatichi Telekoomii Itoophiyaa waggaa dhufurraa eegalee investii godhuuf kan ture Roobii Dabree fi Jummata hojjettoota isaa guututti Itoophiyaa keessaa baafachuu beeksisee jira. Safaricom sababii hojjettoota isaa biyyattii keessaa baaseef biyyattii keessatti lolli gaggeeffamaa jiru mariin furuun fedhiin dhabamuu fi loltoonni mormitoota magaalaa guddittii biyyattii Finfinneetti dhiyaachuun wal qabatee ta'uu hime. Itoophiyaan seektara telekoomii gabaa biyya alaatiif banaa akka gootu kan beeksifte erga muummichi ministeeraa gara aangootti dhufaniin booda yeroo ta'u dhaabbileen 12 caalan biyyattii keessatti hojjechuuf caalbaasilee qophaa'ee dorgomaa turanitti jiran. Isaan keessaa dhaabbilee 6 hayyamni akka laatamu ibsamee ture. Dhaabbileen kanneenis Safaricom Keeniyaa irraa, Vodafone Biriitaaniyaa irraa, Vodacom Afrikaa Kibbaa irraa, CDC Group Biriitaaniyaa irraa,
Semitoma Japan irraa akkasuma MTN Group Afrikaa kibbaarraa ta'uunis ni beekama. Gama biraatiin dhaabbileen biyyoota alaa sababa lolli kaaba Itoophiyaa hammachaa jiruun hojjettootaa fi lammiilee isaanii akka biyya keessaa baasan ajaja dabarsaa turuun ni beekama. Gamtaa Afrikaatti ergamaa addaa ta'uun dhiyeenya kana kan muudaman Olusegun Obasanjo imala jaarsummaaf gara Itoophiyaatti taasisaniin gara lamaanuu simatamu ibsanii jiran. Hoogganaan addaa Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo fi UN itti gaafatamaan waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa Martin Griffiths dilbata dabre sadaasa torba bara 2020 takka dhimma araaraa irratti mari'achuuf Maqaletti imalaniiti turan. Qondaalli Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon turtii jaarsummaa tan Itoophiyaa turaniif walqabate gaafiif deebii raadiyoo BBC Focus on Africa wajjin godhan irratti jaarsummaa isaanii qaamni lamaanuu akka hin didin himaniiti jiran. Dabaluunis muummichi ministeera Abiy Ahmed xiyyeeffannoo inni gaafate hunda isaaf kennuudhaan haala hedduu gaarii ta'ee fi kabajaadhaan akka isa simate dubbata. Haaluma wal fakkaatuun imala isaanii guyyaa dilbataa gara Maqaletti godhan ilaalchise ibsa kan kenne Olusegun akkaatuma hooggantoota Afrikaa kanneen biroo isaan simatanitti pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el buufata xiyyaaratti isaan simatullee himan. Hundi isaaniitu ergama addaa gaanfa Afrikaa taatee muudamuu keessatti gammannee jirra. Kunis haala itti ta'uu qabu ta'uu beeyna. Nama jidduu galoo amanamaa barbaanna, nama si caalu kan biraatis argachuu hin dandeenyu akka isaan jaaniin ibsee jira. Gama biraatiin ammoo Olusegun Obasanjoon jaarsummaatti osoo hin seenin dura dhimmoota gareeree adda addaatiif barbaachisaa adda baasuu yaalaa turus ni himama. Adeemsa keessa dabranii jaarsummaa kanatti kan seenan yeroo himan Obasanjoon jalqaba hojii ofiif kennan hooggantoota biyyattii murteessoo keessatti qaamolee dhimmi ilaallatu gaanfa Afrikaa fi Afrikaan alattis kanneen argaman waliin akka mari'atanii fi dhimmoota caalatti gareewwan barbaachisan adda baasaa akka turan ibsaniiti jiran. Kanuma walqabatee dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaatis turtii wixata galgala BBC Focus on Africa waliin taasisaniin Obasanjoon isaan bira dhaquun yeroo jalqabaatiif akka ta'ee fi Dabratsiyoon waliin marii gaarii gaggeessuu ibsee jira. Mariin gaggeeffames dhimmoota ifa taasisuuf ni gargaara jee jira. Itti dabaluunis obbo Geetaachoon qabxiilee marii isaanii ilaalchisuun dhimmoota gurguddoo ta'an irratti yaada kennuun ammatti irraa of qusatus marii taasifameen haalota rakkoo fi yaaddoo Itoophiyaa keessa jiru ni furuu jedhanii yaadan irratti yaada akka wal jijjiiran himee jira. Kana malees nuti Tigiroonni waa'ee duguuggaa sanyii uummata keenya irratti labsame hedduu kan yaaddoone yeroo ta'u Dr. Dabratsiyoon carraa kanatti fayyadamuun waraana kana dhaabuuf ejjennoo gama Tigraay jiru maal akka fakkaatu ibsee fi jira jee. Gama biraatiin ammoo obbo Geetaachoon akka nama dhuunfatti waraanni haala kamiin dhaabbachuu danda'a jettee yaadda jechuun gaafii gaafatameef deebii yeroo kennu rakkoon guddaan Abiyyi waraana filachuudha. Nuti kan eenyu Abiyyi waraana karaa nagaatiin akka furuudha. Garuu inni waan karaa meeshaa waraanatiin hin arganne daandii nuti cufuun argachuuf yaalaa jira. Kanaafuu uummata keenya uggura mootummaa Itoophiyaatiin irra kaame jalaa baraaruu qabnaa jee. Itti dabaluunis hanga daa'imman keenya beelaa fi hanqina nyaataatiin du'uu itti fufanitti nutis waraana keenya ittuma fufnaa jechuun dubbate. Biyyoonni fi dhaabbileen idil addunyaa hedduun irra deddeebiin waraanni Itoophiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabbatuuf yaamicha godhaa turanis hanga ammatti bu'aa qabatamaa osoo hin argamsiisin waraanichi akkuma itti fufetti jira. Manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa dhimma Itoophiyaa irratti marii gaggeessaniin carraa lola biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabsisuu xiqqaadhaa jedhan. Walgahii guyyaa kaleessaa Niiwoorkitti gaggeessaniin gamtaan Afrikaa fi UN waraana Itoophiyaatti deemaa jiru xumuraatti gochuuf carraan jiru xiqqaa ta'uu dubbatanii jiran. Gamtaan Awurooppaa ammoo balaa Itoophiyaan gara waraana waliinitti seenuuf jirti jiru dhugaa ta'uuf akeekkachiisee jira. Obasanjoon karaa toora intarneetiin Itoophiyaa irraa ibsaa kan kennan yeroo ta'u xumura torbaan kanatti akkaataa lolli itti dhaabbatuu fi deeggarsi namoomaa itti dhaqqabu irratti waan mul'atu tokko harkaa ni qabaannaa jee. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa ibsa 8 baasen waraanichatti xumura gochuuf gamtaa Afrikaa waliin hojjechuuf carraa xiqqaatu jira jee. Ibsi Ameerikaan baafte kun ergamaan addaa gaanfa Afrikaa USA mudde Jeffrey Feltman gara Itoophiyaa imaluun ibsa tokko malee gara Ameerikaa deebi'een booda dhagahame. Yaa'ii manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii kunis lolli Itoophiyaa keessatti deemaa jiru keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF sochii isaanii ibsaatti turan. Dhaabbanni Human Rights Watch Itoophiyaa keessatti ajjechaan kana caaloo osoo hin hammaatin jaarmaaleen idil addunyaa marii caalaa tarkaanfii fudhachuu qabaa jee. Ibsi Human Rights Watch kaleessaa baase kun erga manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii marii dhimma Itoophiyaa irratti gaggeesseen booda
dhaabbatichi ibsa isaatiin manni maree gamtaa Afrikaa fi manni maree nageenya mootummoota gamtoomanii waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru waliin wal qabatee ajjechaan kana caalu osoo hin raawwatamne tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatee jira. Human Rights Watch ibsa isaatiin labsi yeroo muddamaa guutummaa biyyattii keessatti labsamee wal qabatee mootummaan humnatti fayyadamuu mala sodaa ijoollee qabaachuu ibse. Daayirektarri olaanaan Human Rights Watch Kenneth Roth mootummaan Itoophiyaa fi deeggartoonni isaa akkasumas warri mormitoota gochaawwanii fi mammatawwan dubbii hammeessan dhaabuun tarkaanfiiwwan hatattamaa mirgoota hawaasaa guutummaatti akka kabajamu taasisan fudhachuu qaba jedhan. Itti dabaluunis qaamoleen wal waraanaa jiran lammiilee nagaaf eegumsi taasifamaa jiraachuu mirkaneeffachuu akka qabanii fi akkasumas gargaarsi namootaa iddoowwan barbaachisoo ta'an akka dhaqqabuuf hojjechuu akka qabanillee gaafate. Akka ibsa Human Rights Watch kanatti gaazexeessonni biyyoota alaa fi hojjettoonni gargaarsaatis carraa balaaf saaxilamu keessa jiraachuu ibsan. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti ji'oota hedduuf hidhamanii jiran ammas haalli hammaatan isaan mudachaa jiraachuu himan. Lammiileen Oromoo manneen hidhaa Xariiqa Al-Kharjii keessa jiran haalli qabiinsa mana hidhaa keessaa nutti hammaate jechuunis dubbatan. Akka dhalataan Oromoo mana hidhaa kana keessa jiru tokko BBS'tti himetti erga mana hidhaa Xariiqa Al-Kharjii seennee akka torbee kanatti nutti hammaate hin beeknu jedhe. Kutaa mana hidhaa kana keessatti hidhamtoota turan wal keessa makuun manneen dhiphootaan keessatti namoota 200 galchanii walitti naquun nyaata fi dhugaatiin dararaa jiranii jedhe. Kutaa mana hidhaa hidhamtoota keessatti jijjiiran keessatti poolisoonni waardiyummaaf turanis manguddootatti jijjiiramuun haala suukanneessan hidhamtoota mana hidhaa kana dararaa jiraachuu hime. Dabaluunis poolisoonni wayita jijjiirraa hidhamtoota taasisanitti lammiilee kanneen uffata irraa yaasuun sakattahamaa gaggeessuu fi mallaqa keessaa argan saamaa akka turanillee namni kun himee jira. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa muddamamaa keessa jiru lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessatti hidhaa keessa jiran gara biyyaa galchaa ture dhaabuun yeroo ammaa lolarraa jiraachuu eeree hidhamtoonni mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiran dhumaatii hamaaf qarqararraa jiraachuu dubbate. Kanaaf uummanni Oromoo keessaaf alaan dhimma hidhamtoota lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessa jiranii kana dubbachuu akka qabanillee dhaamee jira. Wallahi waan isaan kan irratti raawwatee nu dhibe ammallee mallaqaan ni galchanii qarshii Itoophiyaa riyaala 50 qopheeffadha. Safaraan biyya keessanii galchuu hin dandeenyu jettee jedhanii guyyaa itti asitti nu gowwoomsaa turanii. Isa kanallee osoo safaraa biyya keenya hin saaminaadhaaf asuma keessatti askarii mudiira walii galanii mudiirtota keenya irratti kaayyoo kana geggeessanii nuti mallaqa hin qabnu. Baatii shaniidha far'aan tana baatii jaaf qaama nurra dhumatti wanta fallu jiru jennee duraa falmanne. Wallahi haalli isaa nutti deemaa jiran ka haala sodaachisaa lubbuu teenya yoo fixuu deeman malee jireenya nutti fakkaanne ka harka biyyattii illee hin qabne akka mootummaallee hin qabne oduu ni qabanii. Achuma keessa ta'e gargarjii kana sadarkaa qubee ADC daga kubeetiin keessaa xumuraa jira. Gurfaa kana keessa mudiirri bichaan nama 62 tolgee nama 62 jechuun gurfaa kana keessatti hedduminna nama walgahii guyyaa tokkoof nama 62 walitti qaba mudiira takka gurfaa takkarra. Isa kanaaf isaan qaama nuufis yaaduun ta'in duraan bakka gurfaa duraa sanitti qaraadaa bitannaa uffatanii bitannaa amma uffanna hunda nurraa darbanii nurraa guuranii jawwaalota nurraa saamanii iddoo duwwaatti nu deebisanii hidhamaa bifa haarawaan balaataa gubbatti dachaanii ammallee rakkoo gubbaadhaan rakkoo guddoo takka nutti hidhatanii nu dhiisanii. Isa kanaaf dhaamsiin itti dhaammannu akka sagalee nuuf taatan miidiyaa gurguddaa hunda irratti yoo akka sagalee nuuf taatanii rabbiin sababaan formaata nuuf godhu abdiillee ni qabna. Sagalee keenya kan ammoo akka addunyaa hunda irratti nuuf iyyitanii isinitti dhaammanaa nuti. Tolagaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee san qamma daawwattan akkasii wajjin ture Munawwar Ahmad yoo geesse kaameraaf ta'e.